isiitan akka qalbiin cabne bira dhaabbate bal'oo waan biraatii miti as baay'ee yookaan telefoona si dhiyees jalaa fuudhi walitti sin fayyifna dantaateef sidhaa bultii akka toltuuf sidha'u jira ammoo bal'oon akkuma tiratan hin fuune akkuma gartee hillatan hin fuuneef si ka'u jira malee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota chaanaala kana akkam nagaa fayyaa qabdanii numa jirtanii aboo arraan tana gartee wanni haasawuu barbaade takka jira sirriitti na dhaggeeffadhaan isiniin jaa akkuma waliin quba qabnutti gartee haadha mana saata qadiima guddoo bultii amata meeqa hojjetu jalaa baasanii isiisan kan nuufii fadhan qobbootu warra jiru kana fa'a kanneen miidiyaa kana irratti arkee baatii sagal waan kanaas qilleensa kanaaf kanaas quba hin qabu kanaafin wannummaan na deebisee gartee wanna na godhee waan kanarraa na haasofsiises Fatiyaa tana hanqaa lubbuu kan nuufi takkattiin cinaa dhaabbadha jeetiin fi muree bakka fagoorraa hin dhufelleedhaa dhufee akkasitti waan kana dirqama kana raawwachuun qaba jee aalaa tokko isaanitti bal'ootu biraas niin dhaqaan jee qobbootu biraas niin dhaqaan jee ammas tokko maarree numa jamboo kan uummata niin beekaa miti uummanni hadiraadhaan gartee nama facaasu maarree onniidhaan bultuu namaa cimtuu duratti tana hiikanii dhaluma deddeemtu dhalaa maalummaa siin beene bakka kana hin beene tana wanna godhanii ani kanaan akkasitti arraan tana gartee dubbii tana fixa jee deemuuf hin deema irratti biraatii irraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya argaa amma keetu mee wayin si gaafadhaa jeetiin si bira dhufee naan jaa asumaanuu gaamee salaamta gaafate waan dhufee gaanutti himu mee salaamta gaafatu dura. Anis akkasumatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jaa daawwattoota hordoftoota keenya arraan tana waan na gubee takkaan gaafadha jeetiin xiqqishoo aareetiin jira tokkotti namni itti aare kun waa nama tokko lamaa miti nama hedduudha. Dura bal'oo irraa hin hangafa jeetiin bal'oo shoo kana dhufeetiin bal'oo kanaan gartee waan jajjabduu takka waan nama aarsaa takka gartee haasawaa jira dhiyoo tana miidiyaa isaa kana gubbarraayi. Kanaan gartee boo dhaabbadhu wanni kun sirraan feesiftuu Fatiyaan tun dumaashii ta'e qaalii wajjin nyaachuu turtanii bultii isaanii tana deeffatee dhadhaa ta'anii hojii jiraatan maaliif godhuu dhabdee jaajeetiin bal'oo kana dhufe kanaan akkasitti dhufee jechuun isin bakka dhufte rakkoon qabu Fatiyaa duban wajjin dhaabbachuu jira gamasii makeetiin gaa hojii dhaabbachuu jira Fatiyaa maaliin godhe Fatiyaa osuma dhugaadha bareeda yaanni kee osuma gamasii fakkaachaati amma numaa'u keessatti atis waan biraa keessatti isiin numaa'u bal'oonis na jiraa ta'etto telefoonatti dawwalee gaafadhe namoonni as keessa jiran nam shani moo jahan na jiraa jettee nama kana hunda matattiin irra deemee eenyuuf eenyu biyyaatiin gaafadhe namni kun Abrahaam tokkos akkana na tuqee na jira qobbootu kajaanine lama qaanu qobbootu be akkana tuqee jira hundi dhiibbaan irratti oofee akka gurbaa kana wajjin gurbaan ani isa malee hin qabne kana wajjin adda nu baasan baarbaanti ani abbaa mana isiidha bahar kana wajjin akka bultii tiyya tana diigan itti qophaa'anii jiranii adda nu baasuudhaaf. Kanaafin gartee jetteeti naa himte boonis wooma xiqqoo tokko yaada xiqqaa tokko irraa gaafadhe. Kanaafin matatti jara kana hunda wal beeyna waan ta'eef ani dhiyoo tana haasawaatis hin jiru amata takka gee miidiyaa kanarraas obboleettii tiyya guddoo dumaashii tiyya kanaafuu aara kanaatu asirra na deebise isin hordoftoonni keenya kanaafin irra deebi'ee dhugaan jara kanatti irra deddeemee hima jeet bal'oo irraa hin eegalee bal'oo dhugaas nutti himta rakkoon qabu ani tanaan sin jaa rakkoo sin qabu dhugaas nutti himta ani wanni hin ta'ellee hin jirtu garuu gaa jechichi takka jechuun bahar gartee miccoo illee takka bira fidee illee sana gartee akka waan fuudhuu deemutti bira fideetiin ani jechichi san gartee miccoon kan isaa baase akkami gaa'il deennaan ililliin gaa na fuudhuuf deemaa qaalimaa kiyyaa bahar jettee na hojjaa ta'e awwaansaniin gaa Fatiyaa akka gartee bahar gartee sirratti hin fuune intala tana firraa asii oofii jeetiin gaa ichitti tanaa himee fi siidhaafi ani gaa kaniin badii godhee irratti fakkaattu intala tana firraa eegee akka sirratti hin fuune jaarsa kee kana jabeessi mana qabadhuu hin jeeni
meegaa tun badii qabdiire. Wallahi badii qabdi jetteeti jarri kun afaan dhadhaa godhaniituma afaan isaanii dhadhaadhaa na bira gizee wal bira jiru waan biraa jedhanii keessaan ammoo gurbaa akka fuusisuu fedhanii miyyuma ilillii baanan tana. Walloo wanni siin jechuudhaa dhufe irraan tana isiin dura maaliif gurbaan kun saahiba qaalii wajjin jirtan tokko inni kun akka beeynutti yoo inni manarraa beeyoo wanni isiin himachaa jirtu takkaffaa afaanin zahir beeza balloo waan kana naan jeedhaa miti. Maaliif gurbaa bee makiinaa keessa bulee shahararra galu kana makiinaa keessa galu kana maaliif saahiba isaati manatti hin deebifne? Maaliif wanni kun maaliif tahamaa? Namni saahiba jee hojii jiraate manatti deebisee maaliif nu iddoo fixuu maaliif dhabee dhamma isin? Biratti nu gaafatte. Inni akkuma gartee fatee aan warra mootanitti michoo tana jecha michoo gartee illee tana gartee sababni kanuma qalamadaati sicciitiin gartee isin kana jaarsa kee jechuun akka mana irraa gadi baane akka intalatana jiran deemne intalatana immoo ofirraa baasu jechuun deeme sanumarraa waan ka'e inni isaan kaa akkatti walitti taaranii innis manarraa ba'ee ati edda manarraa baatu anaas irraa baa ati ilmaanii taa'ee manarraa ba'ee qotee mire manarraa ba'ee qote kana inni makiinaa keessa kan oolonu biyya namaa tana keessa irraa oolonu sanaa tana magaalaan guddoodha. Makiinaan akka re'ee dhaabbatti tabaar bakka tam dhaabbatti illee beeree telefoon hoggaanti bilbilan akka jilaan kaasu mi. Bareedaa lakkee. Telefoon hoggaanti bilbilan jilaan kaasu yoo telefoon jilaan kaasen mee baar bakka tam jirta mee naannoo tamiin dhaabbatu jirte nani bakka kanaatiin jira yee guuttee kanneen nu tilmaame haa bakka sanatti tireenaa bire yoo telefoonan kaasinu akkamitti tireeneeti mee walitti isaan kana fayyumna bakka tanaanii waliin fayyisuu isaaniitu naaf ta'e beekadhu. Bareedaadha. Namni tokko waan anis isiin akka jettee shakkii imma gartee balloonoo maaliif akkana nutti eegaa ilaa sadarkaa kana geenyee itti dirgimiin tun hundi taatu. Hatta namoota biraatoo maaliif dhoorkuu dadhabee balloon kun nama isaa wajjin walitti jabaati waan ta'eef maaliif kabajaa aboo nama kana hundaan Abrahaamiin qobbootuuf jettamu mucaa qobbootuufi maqaansaa isa san hundaanoo jarri kanaa wajjin maaliif gurbaa kana tasgabbeessuu dhabee maaliif isuma wajjin na jira taalaata malee namni isaa wajjin natti hin jirre gurbaa kana gartee sossobee fidee waan nu iddoo jiraatan fixu dadhabeetii miti yaada juun isirraa harke sit dhufe dubbiin tonis dhuguma na fakkaattee giseen akka isin naan jettu kanaaf waan kana godhuu ni dandeessa ballootu waan kana ati jabeessitee gurbaa kanaas ajrii namaa fi rabbi biraas ajrii harkatta namni gartee nama tokkoo fi nama tokko walitti araarse ajrii duniyaa fi akhiraa harkata waan ta'eef waan kana jabeessitee nurrallee sii wajjijee walitti jaboodha baar kuni waan kana isaan kana idduudhaa fatiyaa qalbii cabinsa fatiyaa kana akka fayyiftuun an dirqama si kan najeetiin dhufe. Way gartee amma dubbii bakkaan amma hojjetii yan baasee gartee fatiyaa hime tanatti baaris bakka tanatti hin fuutee beekadhu maaliif hojjetii micootana tagartee naa isiin qaalummaa hojii qabdu tana maaliif himaa fatiyaadha. Fatiyaadha himee anaatu himee mire fatiyaa micoonis wal seennere jechuun waldhabni wal dhufnere isaanis wal dhabnere sababa sanii wallee telefoona jalaa kaasuu dhabe. Silaa telefoona jalaa kaasee immoo walitti araarsuun keenya bareedaa beekadhu mee walumaan taaneetti walitti araarsinaa rakkoon qabu ati yoo telefoona jalaa kaase amma ati jechuun kan mana gaate mire yoo haara qabdanire telefoona isatti si dhooytaa yeroo wulitiif yoonnis jalaa kaase aboo balloolleen eegaa akkuma gartee irratti hin fuunee bime garuu gaatu maashii tanya qaaliidha akka gartee jaartii lammaffaa gaa irratti yoo fuute rakkoodha bultiin teetum ni baddi jechuu gaayisii malee waa meenya biraan qabu telefoona guusadhee illee jalaa kaasii jetteetiin walumaanuu taane walumaa wali fayyuna rakkoon qabu ati ammoo mee akkasitti telefoona ta'e yeroo biraa. Inshaallah nittiin dhawa mee isaa sitti dheetiin hubadha namoota kana hundarra deddeemeetiin gaagartee dumaashiin teenya tun dhugumaanii gartee qalbiin isiidhaa cabxee jirti. Kana akka qalbii isii tana gartee bakka deebifne gurbaa kanaanis bultiin tana duraati. Bultii duraa namni facaase tana jabeeffadhuu bultii tana. Bultii tana namni sii ga'u hin jiru milyoon deddeemtu tun
borummaas gartee Suma jalaa deemti. suma jalaa deemti. Namni bultii duraatti hojjajjafee hanqa 5-7 lakkaa'u takkatti namarraan guutamtu. Aboo dhaabbadhu jenneetiin isaanis walumaanuu taanee waan kana goona. Atis dirqama. Animallee ittumaan dha'u jira telefoona galaan kaafne waan galaan kaafne animallee hin beekne ati garuu waggooti galaa kaasa. Wanni Fatiyaan jettu sayyoo isa keessa jiraachuu baatte. Wanni sayyoo isa keessatti uumamuu baatte atis waan kana na hojii fixuu dandeessa. Baharuu hojii dhibeetiin bahar Fatiyaa irratti gartee mee yoo dhiira taate fuudhii jeetiin naanni kun bara taatee viidiyoo waraabeetu galgate jira maaliif yoo viidiyoo san laale akka Fatiyaa irratti hin fuuneefin Fatiyaa bira dhaabbatu jira beekadhaan. Hayyee. Wagana Fatiyaa ta'eeti wagana Fatiyaa dhaabbatu jira. Egaa yoo kanaan Fatiyaan kan akkanallee yoo ta'etu taate dubbiin dhalaa gaara akkoo qabdu nama gartee bira dhaabbatee kanaas beekta dhalaa namatti beeyta. Dhalaan geessanii walii araarsuu qofa feeti. Moggarra deemnaan ammoo wajji jirenis fudhatti dhalaan. San feeti la an Fatiima wajjin murteessitee. An daarikti Fatiima wajjin jiraawwi yoo kun gartee ani baar telefoonumaan kanaaf galaa kaasuu dhabees hin beekne ati telefoona itti dhooyteetu baar aboo balloon jaartii ta'e bira sii dhaabbachuun bareedaadha. Jaartii ta'e biratti hafee kanatti amma bira dhaabbatee karesii aanee ta'umma ati mee fuudhi jee taatisa kana sii godhuun bareedaadha. Isii tan akka qalbiin cabne bira dhaabbate balloon waan biraatii miti. As baay'ee yoggaan telefoona si dhees jalaa fuudhi walitti sin fayyifna. Dantaateetiif sidhaa'u namni kun. Dantaateef sidhaa'u bultii ta'e akka toltuuf sidhaa'u jira. Ammoo balloon akkuma itti latan hin fuune akkuma gartee hillatan hin fuuneef si ka'u jira malee akka Fatiyaa bira galtee nagaan ilmaan kee keessa hojii jiraattuuf si ka'u jira malee waan biraatii miti. Tobbolummaatiif bira dhaabbatee tanaaf fuudha sitti dhiisuu dide malee waan biraatii miti. Jettee sitti himtee isuma kanaa hubachiiftee nuttuu fiddee haa takka waan nuttuu fiddee waliin qabattee Fatiyaa waliif waliif fayyadu ta'a. Rakkoon qabu ati waan kana irratti jabaadhuun sin jaa. Bareedaadha dhugaa waan bareedaadha jettee ani waan kana ittiin hidhee lafaa ka'eetiin jira nama afuriin qopheeffadhee jira. Namoota afran kanaa manatti bira dhaqeetii waan isaan jaan hunda gartee ajiriidhaan barbaada. Amma miyyoo tun gartee dumaashiin teenya qaaliin tun qalbii isii capurra intala miskiina jaartii kanaa harkachuufis hin taa'u. Ani yoo dubbiin jabaatte micuyyoo sanuu dhaqeetii mana sanii walfinna malee dhiitichaaf yoonniidhaan mana sanii kaasa jeetiin akhirarra tanaan jarraba jeetiin dhufeerra. Obbootuuf ammoo haa fuudhuu baar jeeti. Inni dhumaa'u waan biraatiin tuqeewu. Baaraa fuudhu. Baar warra hararuun fuune haa fuudhu ati warra oliitii jiraanii garuu immoo inni kana jechuun qabuuni daawwattoonni gartee hordoftoota keenyallee arguu qabanii obbootuuf kun yoo gartee waan kanarraa ta'e taa'uu qabaa dumaashii teenya tuquun qabuun jaa asumaanuu gaa isa irratti deeteef jechuun waan kanarraa dhaabbachuun hin dagatiniis hin jaa. Boo dhaqeetiin ani dhaquu qofaa miti dhaqeetiin numaa'uu gartee namni kun yoo waan nagayaa tana afaan nagayaatiin yoo hojjetu ta'an waluma faamnaan jaa'u ani muradheetiin jiraatii dhugaanin obboleettiin magantaadha. Obboleettiin tan akka obboleettii teenyaati. Mucayyoon tun gartee dumaashiin teenya tun abaddan qalbiin isii tuqamuun qabdu. Numaatu yoo gartee dubbiin tun didamte. Waan biraa keessaan galajeetiin sodaachaa deemu jiraawuti rabbi hamtuu nurraa qabu. Rabbi hamtuu nurraa qabu. Osoo qophoonis wal hin dhabne waan kanarraa dirqama oloon Oromoon warra oliitiif warra gadiitiin hin qabdu Oromooni. Oromoon foon tokko obboleeyyan. Oromoon hundi guutuun obboleeyyani. Ati maaliif adda babaasuu jecha hamaa akkasiisan waan akkana akkam waan kana firraan eegduuyi jettee isaan jechuun ati balaa itti buusuun dirqama. Isaan Oromoo adda filaa wanni. Oromoon takka beenuuti. Oromoo adda filuu hin ta'u. Kana dirqama immoo itti himuu qabda atiisa. Kana anaatu numaa'uu dhiisi numaa'uu waan biraa saawaa jaajan bagaan faan jeetti dubbata jaanii. Akkam bagaan jeetti. Numaa'uu naaf inni rabbi waamtu manuu du'aa oolchuuyi. Inshaallah niin dhaqaa. Namoota kan hunda biriin dhaqaa ammoo dumaashii teenya akka qalbiin isii hin cabne godhuun dirqama keenya. Na hojii hirmaadhu. Baaris ni barbaanna. Rakkoon qabu. Barbaannee telefoona keenya fuunan keetis fuunan amma keenii fuudha. Keenii fuudhatti namanaa hogguu fuudhe immoo hojii taanee baariifatee walitti araarsuun nurra jirti. Inshaallah ni goona. Inshaallah asumaanu gaa daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa isin jenna. Jabaadhuun sin jaa.